Iro yoya fayyana keeni leen zambadhaadha galchumi nagaa ani ginam hayin ubaasani iftani dabrani biidudu beta eegiture dhagay daa'imtu kuttoo quballeen qabulle ma fixan iroti ya warraada dhugaa war waliyaa ma fixan karrayyuma ubaasan laal ta'um gartee ta'um bar binilikitaan ma fixani isan gaafadha malee sanillee namu waan fixanii fi ma fixanii ittanii waa yaaddan taate eenyu fixetu wanni nami wal gaafatu yoo hin jirtu hin dhagaama isanii yoo sanii dhagaame na beeksisa ayyee waalaikum salaam wa rahmatullah dhageettani wanni akkanaa taggartee takka dhageetteen guddoon akkanaa takka nuun hin baan abbootii gadaa warraadaa war gartee injilata aadaa dhugaa walti yaa'ee gartee gaaddisa gartee arda jilaa dacha'ee ofuma ciisu nyaap dhiboo taatu firra lebee namni numiga hotta weessan barbaanna isan gaafanna nyaaphii amaan kaminnaan booranii hagara warraa'e diinii amaanii ka war keessa gartee hahamin nyaap akamin maanii gargariyyuu namni hin beekne dhageettani ma fixan karrayyuuma obbaasan namni ilaala abbootii gadaa jechuun fiixee gosaa harrayyuu warraadaa dhugaallee fiixee ma fixan namni odoo akka namni haasa'u jira arguu nama irra bilbilmaan armaa messengerin please ma obbaasan ma fixan wanni nam heen kakkanaa fixaniif durii illee gartee durii illee akkinu fixaniini aadaan Oromoo gar jirtu gadaan aadaa jal jirtu aadaan Oromoo gar jirtu durii namu waliin qabu gada 25 farra namu walii eebbise beekta gargarii illee qabu akkumta Booranaa jirta Karrayyuu jirti ta Hormacaa jirti ta Tuulamaa jirti ta Arsii ta Gujii ta nam cufa akkum tokko jirti ta Afran Qallootu Humbannaa nama kan fixanii akkar dhagartee war jilaa warra aadaa dhugaa fuula tokko rapha godhanii obbaasanii akkasi fixi indiki akkasitti obbaasanii aadaan baddeetu am eenyummaa namaa aadaa namaa dhugaa Oromoo janna Oromoo ayyu hoggana Oromoo akkasi fixanii beeka dubbiin kaleetu akka namni itti deebi'ee inkaan Oromummaan taane jechuudha namichuun aadaaf afaanii beektee gadaaleen aadaa jal jirti eeginam aadaaf afaan akkana barreeffannee buukii keessa qabaanne kitaaba kan dhalootatti hin dabarsanu yoo warri waan akkasii sammuu keessa qabu jaarrolee arga dhageettii warri gadaa kun agartee warra aadallee waan cufa beeku warri harrayyuu hakalee obbaasan warri waan cufa harka qabu warra aadaa dhugaa warri fiixee aadaa dhugaa war mata namaa war mata dhiiraa war mata gosaa war mata gootaa mata jannaa garte kan fixu jechuun akka Oromoo cufa guyyaa kalee obbaasan beeka sanii cufti akka cufa obbaasan beeka akka obbaasanii garte of dhabnee wareerra dhukko birboon eegi kalee nama laadhi mata sammuu isaanii keessa qaban akka gada Karrayyuu tana migirii itti yayyaban balleessan jechuu beeka kalee balleessan ilmi Karrayyuu tokko ilmi Oromoo danafin kalee obbaasan jechuu inumta taanii ilaala dhiiroo walirra laaluun fokkoo wagga 3 warra tagaab akka wallag jirtu wambara yaanaa garree dhiiroo walirra laaluun hamtu inni dubban gaaf lafisaanii akutatanii ani laftaapela wanni amartachi barreeffatay achi ejjagartee waraabne dhufne waan akkanaa jirne gadhi nam lammoo nam sadi sullee ilmaan Karrayyuu jala qor
odu gaafas birmatanii irra kaasanii harkara banatanii karaa lafisaaniitti walitti ispaaltii itti midhaafatanii kamitti itti janna kamitti itti mata kamitti hoggana gosaati kamitti itti jabaadhanii inoo baasa. Wanni fixaniif maan wanni san gaafadheef wanni nama obbaasaniif nam fixuuf gartee akka namni jiru jireenyi gosa Oromootu lafirraa obbaasuu fi mata gosaa karrayyuun karrayyuu hayyuu karraafayyuu akkaataan hiikan gosaatu gartee maqummaan gos karrayyuutu maqa guddaa maqa jaba nam isii dhiisi warra aadaa dhugaa gartee aadaa dhugaa irraddu kagadillee takkaallee gadi dhiisin gartee akkasi aadaa dhugaa akkasii hanirraa warra kana obbaasu jechuun akka Oromoo cufa guyyaa halee fixanii sanii cuftu nu beeka agan caalu waan isanitti min qabamu daasiit akkasuma waan isanitti magan caalallee qaban gam hiyyaan nami aadaa hin qab nami dhugaa hin qab garitti bobbaayee galuullee hin qab kutaa Oromoo cufra akkana laa duri jim godhanii qaraa fiixee warri itti mata gosaa abbaa gadaa jechuun adula fiixee minister gosunii mata tokko jechuun laf tokko prime minister laf tokkooti president laf tokkooti itti dhaabate governmentii waan suniin jirtire mootummaa gaafasii akkas jechuu abbaa gadaallee dhiiroo abbaa gadaa namaa ajjeesanii abbaa gadaa kabaruu guyyoo hagaaf sullee warri kulleen eeginni baalli hin eegati. Ka warri soliyyaa warri konsilii isaa oduu nafiin ministeeroti warra gadaa oduu nafiin afaan warra governmentii wanniiti yoo deebisan cuuf waliin laal jimtochaan guyyaa kalee. Merda kanaaf Oromoo tana maan tafeef maan eddana akka malee kaan cabse gaafa anoole cabsanii achi calan kodhufanii kaan cabsan tochaan agasii eeguu jirtan agasuma quqqabaadha. Kan caalu waan jedhin qabu nagaatti.